السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو يوتيوبي كو جلت ترقمتن هندومتي كيسانيو نغافرا مني ربي سن راح جراتو هر انياتو تكوني اسن اغرسي سجديتني دقيقي برچقو سدي بشام برچقو توكو سو قدمان كاتقو توكو زيتي شيني توكو حليب باودري شيني توكو انغرو غتين حليب باودرين قمنف حليب شاي فيدميتن ركون قبو حليب المراي فيدمتن وسركنن قبو بوكيس توكسته ارغ بوكيس تنين بودا كداتني لفكيسو دقيقه سودو ماف سنه بودا انكو كنتو ببچيستني كنتني sana booda damachuu jechuudha. Kukkutanii akkasitti maaliif nama viidiyoo naa godhu waan hin qabneef addaan kutee isinitti agarsiisa. Damachuu kana booda zayitii ho'ifattanii akkasitti geengoodhaan jechuudha. bebbichati akkasitti walirra kekkeessu zayitiitti dibdanii maaliif yeroo tokkicha damacu waan ta'eef sana booda zayitii keessana bidirratti ho'eeftanii zayitii kana guyyaa 3 fayyadameera rakkoon qabu.